Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota EGERE MEDIA guyyaa irraa immoo keessummaa tokko isiniif dhiyaatee jira. Keessummaan keenya irraa ogeessa fayyaati. Nama haaraa ta'uu dhiisuu danda'a. Miidiyaa tokko irratti kan duras argitaniitu ta'a. Iddoo baay'eetti wantoota adda addaa dhimma fayyaa irratti haasaa baay'ee godhaa turanii keessumaa erga dhukkubni COVID-19 kun dhufee booda. Kanaaf isaanii waan qabadee dhiyaatee jira irra isaan ta'uuf beeksisa. Dhimma kan biraa irratti haasofna irra dhimmuma COVID-19 kanatti walitti hidhatu ta'ee garuu dhimma kan biraatti kan nuyi irratti mari'annu kanumaafanii isaaniin afeere. Kanaaf akkasumas irraa waa baratan abdii guddaan qaba. Namoonni keenya illee kanarraa bu'aa akka buufatanii nan abdadha. Waaqayyo sana eebbisu. Amma keessummaa keenyaan wal isin barsiisa. Keessummaan keenya isinumti ta'uuf beeksiftanii. Tole galatoomii Abdissa ati carraa kana waan haalaattii fi EGERE MEDIA irratti waan dhiyeessiteef baay'ee galatoomi siin jedha. Maqaan koo Mesfin Etana jedhama. Biyya kana akaakayyoo wajjin si waamu Mesfin Etana Abdissa jechuudha. Ani ilma Etana Abdissa jechuudha. Ani ogeessa fayyaa akkuma ati dubbatte. Ogeessa fayyaa ta'uyyuu malee immoo hawaasa keessatti waan uummataaf tolu waan tokko gorsa isa ta'uu tajaajila fayyaa kan barbaachisu waan tokko gochaan jira. Kanaaf egaa akkuma ati dubbatte miidiyaa tokko irratti waa'ee fayyaa laalchisee namooti waggaa afeerranaaf kennanii anis waan an beekurra uummataaf ibsuuf yookaan tajaajila fayyaa laalchisee gaaffiin jiraatu gaaffii jiru deebisuudhaaf yeroo baay'ee nan mul'adha. Kanaaf atis galatoomi siin jedha. Rakkoon hin jiru baay'ee isin galateeffadha. Anillee carraa kanaan isin galateeffachuun barbaada. Miidiyaa adda addaa irratti yeroo isin argee isin immoo dhimma kana irratti bal'inaan haasoftan illee wal arginee illee wal galateeffannee hin beeknu. Namni keenya wal galateeffachuu xinnoo rakkina qabna. Kanaaf carraa kanaan fayyaa ta'a Waaqayyo isin eebbisu jechuun barbaada. Maaliif namooti keenya waan baay'ee barachuutu irra jira dhimma kana irratti keessumaa akkaataa itti dhukkubni kun daddarbullee hundumti keenya barachaa jirra waan ta'eef dhukkubni kun illee haala adda addaatiin yeroo adda addaatti mallattoonni argisiisu illee geeddaramaa deemaa waan jiruuf barumsi isin nu barsiiftan baay'ee barbaachisaa waan ta'eef isinan galateeffadha galatoomaan jedha. Har'a garuu dhimma isin barbaadeef inni guddaan gidduu kana feesbuukii keessan irrattis argee jira. Dhimma gargaarsaa tokko jalqabdaniitu. Gargaarsi kun namoota COVID-19 qabamanii ilaallata. Mee kana irratti maal nu ibsitu? Maalidha dhimmi gargaarsaa kun? Tole galatoomi Abdissa. Si yoo naan jette mooraan tola gaa. Isin yoo naan jette na dulloomsite jechuudha. Akkas waan ta'eef. Maaliif akkuma jette informaaliidha. Isaan keenyas waan ta'eef jecha odeeffannoo wal jijjiiruus waan ta'eef jechuu kooti. Dhuguma akkuma jette COVID-19 kun dhibee biyya jeeqaa jiru biyya lafaa hundumaa waliin ga'e naasuu guddaa gaaga'ama guddaa uummata irratti ga'aa jirudha. COVID-19 kana qolachuudhaaf waan baay'ee gochuun namarra jira jechuudha. Akka dhuunfaatti waan nuti gootu jira, akka waldaatti waan nuti gootu jira. Akka hawaasaatti waan ati gootutu jira, akka mootummaatti, akka ogeessa fayyaatti waan ati gootutu jira jechuudha. Kana jechuun an akka ogeessa fayyaa tokkotti maal gochuun irraa eegamaa kan jedhu isan gaaffii sana of gaafadhe jechuudha. Gaaffiin jalqaban of gaafadhe akka ogeessa fayyaatti COVID-19 kana irratti duuluudhaaf maal gochuun akkanarra jiruun of gaafadhe deebiin argadhe maal inni COVID-19 kun waan haaraa ta'eef unumaaf iyyuu haaraadha ogeessa fayyaaf iyyuu erga dhalate amma ji'a akkas ta'eera biyya Chaayinaa irraa dhalate namni baay'ee waa'ee kana waa'ee COVID koronaas jedhan kana namni baay'een dhaga'ee jira. Kanaaf inni jalqabaa barnoota fayyaa kennuudha. Nama hubachiisuu amma beennurraa hubachiisuu jechuudha. Akkuma beektu dhibeen kun reefuu haaraa waan ta'eef vaayirasiin kunis amalli vaayirasii kanaas waan haaraa ta'eef akkamitti akka daddarbu to'annoo maalii akka barbaachisu kana hundumaa waan dhibbatti waan beennu hin jiru garuu amma beennurraati hubannoo tokko uummata keenyaan ga'uudha. Inni kaan immoo akkuma ogeessa fayyaatti jiruun keenya tajaajila fayyaati. Tajaajila fayyaa laanna. Namooti dhibamantu nu bira dhufaa. Anamma fakkeenyaaf ogummaan koo internal medicine yookaan tajaajila fayyaa qaama keessaa jechuu dandeenya.
hospitaala keessa hojjedhaa waggaa dheeraa hojjedheera. Namoota baay'ee dhukkufatanii intensive care unit keessa ciisanii tajaajilaa. Namoota COVID-19 qaban illee amma ilaalaa jirra tajaajilaa. Kanaaf mee tarii yeroo ammaa kana keessatti namni COVID-19 kanaan dhibame tarii mana keessa kan jiru yookaan maatii keessa namni dhibamuu danda'a. Yoo tarii doktora bira dhaquudhaaf carraa dhabe yoo emergency roomii yookaan iddoo biraa yoo deeme doctor's office yoo deeme tarreensaa yeroo dheeraatti fixuu danda'a. Dafii ilaalamuu dhiisuu danda'a. Riskii qabaachuu danda'a amma yeroo si'anaan amma namni tokko jedhamu hospitaala yoo deeme rakkina tokko tokko argachuu waan danda'u namni sodaata. Kanaaf pilaatfoormii haaraa tokkotu jira. Namni kana biyya kanaallee beeka. Telehealth jedhama. Telehealth jechuun tajaajila fayyaa qaamaan iddoo tokko keessa teessee fiizikalii qaamaan otoo waliin argine garuu viidiyoodhaan dhukkufataa wajjin dooktorii fi dhukkufataan haasa'anii dhibee dhukkufataa kanaa bira gahanii tajaajila fayyaa kennu jechuudha. Akkuma fakkeenya namni tokko dhibee fayyaa qabaate kilinika deema, emergency roomii deema, dooktoraa wajjin taa'ee haasa'a. Ani immoo manuma koo keessa taa'anii intarneetiidhaan haala inni ittiin argutu jira jechuudha. Telehealth jechuun egaa biroodiidha. Telemedicine immoo tajaajila fayyaa keessumaa ogeessi fayyaa tajaajila fayyaa nu kenninu jechuudha. Kanaaf egaa marsaa hawaasaa irratti waan yaadi tokko naa dhufe maaliif inni carraa akkasii namaaf hin kennu? Maaliif egaa kana gochuudhaaf waan ati hojjettu jira, sooftiweeriin jira. Garuu tajaajila fayyaa bilaasha yookaan tolaan kennaa jechuudha. Kana tarii gaaffiif deebii keessa deebisuu hin danda'a. Tajaajila fayyaa tolaati jechuudha. Tajaajila fayyaa tolaa ta'ee egaa kan fayyaa tolaa kan inni ta'u yeroo COVID-19 namoota dhukkubsatan qaban duwwaadha miti immoo namoota hundumaati. Kanallee xinnoo daddaddanii baafte. Egaa asirratti egaa maal sitti fakkaate ani kana akkuma tola ooltummaatti hojjedha waan ta'eef xiyyeeffannoon telemedicine yookaan telehealth kanarratti tajaajila fayyaa hundumaa kennuu dandeessa. Fakkeenyaaf nama tokko si ilaalaan jirama fakkeenyaaf waan ati fakkaatu nan ilaala, akkamitti akka fuula baafatu nan ilaala, akkamitti akka dubbatu nan ilaala, qaama kee nan ilaala, waa tokko tokko sitti himaa egzaaminii si godha jechuudha. Yeroo amma fakkeenyaaf doktora bira deemtu doktorri si gaafatamanii qufaa qabde yoo ta'e qufaan kee kun yoom si jalqabee maal qufaan kee kun maal faatu sitti cimsaa maal faatu immoo sitti fooyyessaa qoricha fudhattee itti fudhannee dhibee maalii qabdaa history jechuudha. Seenaa dhibee sana physical examine immoo akkasumas si ilaalee yookaan somba kee dhaggeeffatee godhaa jechuudha. Kun egaa tajaajilli telemedicine kun akka gaariitti gargaaramaa jira nuti immoo fakkeenyaaf hospitaalaan hojjedhu critical care warra ciisan ICU keessa warra jiran tele ICU jedhama. Fakkeenyaaf baay'ee warra ventileetarii irra jiru isaaniin akkasumatti ilaallee siree isaan irratti ilaallee rakkina isaanii laaboraatoorii isaanii ilaaluu dandeenya, qoricha ajajjuufii dandeenya, waan X-ray raajii kaasuu dandeenya. Kanaaf amma yoonaatti waan yaade dhibeen COVID-19 hojii wal qabatee rakkina fakkeenyaaf COVID-19 naqabee jira yookaan mallattoo qufaa qaama ho'isuu hafuura kutuu rakkina akkasii yoo jiraate yaaddoo yoo qabaate namni tajaajila COVID-19 kanan kenna jechuudha. Gara fuulduraatti immoo barbaachisummaa masaa irratti hundaa'ee akkamitti inni gara fuulduraatti immoo telemedicine kana babal'ifnee nama iddoo biyya biraa jirullee Itoophiyaas ta'uu danda'a, as United States keessa ta'uu danda'a, Awurooppaa ta'uu danda'a, intarneetii qabaatteenaan salphaatti nama wajjin wal arguu dandeessa jechuudha. Yeroo immoo nama wajjin wal arginu akka Zoom meetingii kana miti. Very securedha baay'ee. Of course Zoom meetingiin secure miti jechuu miti garuu encryptedidha. HIPAA waan jedhamu jira seera biyya kanaatu jira akka privacy jechuudha. Waan si wajjin haasa'u tajaajila fayyaan sii kennu namni biraa beekuun irra hin jiru. Iccittiidha jechuudha. Confidentially private jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti babal'achuu danda'a. Ammaaf garuu COVID-19 kana qofa. Achirratti gaafamte isin kaaftanii keessumaati nama COVID-19 kanaan qabame duwwaayyuutu hin ta'e namootni qabamanis gargaaramuu danda'u. Garuu namootni mallattoo isa fakkaatu wanta akka qufaa, wanta akka hafuura kutaa, wantoota akkasii yoo qabaatan yoo isiniin bilbilanii gargaarsa kana kennitu jechaadha. Miti? Sirriidha. Gargaarsi kuni. Egaa yaa Dooktar.
gargaarsi maal sitti fakkaate amma rakkina nama biyya lafaarra jiru COVID-19 kana rakkina kan nama yaaddessu. COVID-19 kun immoo vaayirasii koronaa vaayirasii irraan akka dhufe SARS-CoV-2 kan jedhamu dhibee namni hundumtuu nagaa yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irraan dubbatama jechuudha waa'een COVID-19 kun. Garuu namni amma qufaan tokko yoo qabate yookaan qaamni isaa yoo ho'e yookaan mataa yoo bu'aafate tarii COVID-19 na qabe yaaddamuun saanaaf. Doktorii bira dhaquudhaaf immoo tokkoffaa risoorsii isaa barbaachisa jechuudha. Doktorii kaffaluu qabaa. Kilinikii yeroo deemu dhaqee makiinaa barbaadee dhaabuutu irra jira. Yeroo achi deemu fuula isaa uggatee deemuutu irra jira. Fuula isaa maaskii qabaatee deemuutu irra jira. Risoorsii adda addaatu jira waan ati gochuu qabdu. Haslii kana hambisaa jechuudha. Ani egaa akka ogeessa fayyaatti dhukkubsattoota mana taa'anii gorsa barbaadan konsalteeshiniin kenna jechuudha. COVID-19 ilaalchisee waan isa naannoo sanaan jechuudha. Kanaaf egaa tajaajiluma fayyaa ta'ee gorsa fayyaa qabaa. Akkuma doktorii keenya bira deemnee dhibee keenyatti himnee inni immoo nu ilaalee qoricha nuuf ajaju akkuma kanatti gochuu dandeenya jechuudha akka haalli isaa. So kanaaf viidiyoodha fakkeenyaaf viidiyoo maqaa kaastanii turtanii egaa akkuma beekamu dhukkubni kun dhukkuba namoota harka caalu jechaadha nama hundumaan qabu jechuu yoo baanne nama harka caalu namoota gurguddaadha kan inni dhiibbaa guddaa irraan gahaa jiru. Viidiyoo duwwaadhaa jettanii turtan amma teknooloojiin kun illee namoota keenya rakkisuu danda'a ta'a. Bilbilaan haalli itti isin qunnamuu danda'an immoo jira moo viidiyoo maduwwaa? Tole galatoome jalqaba akkuma isin jedhe akka dhuunfaattis haa ta'u akka gurmuutti wal gurmeessine gaaffii namaa deebisaa ture. Fakkeenyaaf ogeessa fayyaa kan taane biyya kana keessa kan jirru bara 2017 International Oromo Health Professional Group tokko dhaabnee turre. Ani pirezidaantii jalqabaati. Amma gadaan koo darbee nama biraadha kan gaggeessaa jiru jechuudha. Instituushinii nuti dhaabne kuni tajaajila inni kennu tokko bilbila namooti yeroo rakkatanii haatlaayiniitu jira. Bilbila bilbilanii waa'ee kana gaafachuu danda'u. Already jira jechuudha rakkina kana bilbilaan namatti haasoftu jira. Faarmaasistii ta'uu danda'a, kiimii ta'uu danda'a, neersii ta'uu danda'a, namni bilbila kaasu suni. Karaa sanas waan gochaa jirru jira jechuudha. Karaa sammani telemedicine yookaan telehealth kana kan jechaa jiru kun more intimate jechuudha. Fakkeenyaaf yaaddoo qofatu hin taane tarii namni kun mallattoo qabaa. Tarii nama tajaajila fayyaa vaayirasa SARS-CoV-2 nama qabu kana koronaa nama qabu wajjin jira kontaaktii qabaa. Maal gochuutu irra jira. Fakkeenyaaf abbaan manaa qabamee ijoollee wajjin akkamittiin interaaktii gochuu qaba. Mallattoo maalii agarsiisa. Yeroo akkamii doktora bira dhaqa. Kana gaaffii kanaa fi deebii yeroo itti argatu intimate kontaaktiidha jechuun viidiyoodhaanii wal argina jechuudha. Opshiniin lammataa immoo akkuma isin jedhe bilbilaan isaa haasofsiisuu hin danda'ama ogeessa fayyaa. Yoo namni fakkeenyaaf intarneetiin qabaanne kominikeeshinii akkuma jette rakkina ta'uu danda'a. Bilbila qofaa qabaatan immoo iimeelii na erguu danda'u. Iimeelii booda sitti deemuu nan danda'a. Iimeelii sana irratti bilbila isaanii yoo kaa'anii ani yeroo naaf mijatu bilbilee fi wajjin haasa'uu danda'a jechuudha. So baay'ee gaariidha. Guddaa galatoomaa kun hojii guddaadha. Namooti keenya sigaa akka isaan irraa gargaaraman abdii guddaa qabna. Sila waa'ee biyya adda addaa kaastanii turtani waa'ee fakkeenyaa fi biyya Itoophiyaa namootni keenya haalli Itoophiyaan keessa jirtu akkuma beekamu akkuma biyya kana akka salphaatti ilaalaa turre biyya keenyaas amma akka salphaatti waan ilaalamaa jiru fakkaata. Garuu gaambeennu haalli risoorsiinis biyyaa xinnoo rakkisaa waan ta'eefis ta'uu danda'a. Amma yaaliin godhame jira amma achittiin hojjetaa wanti kun hojjechuusaaf dhiisuunsaa keessumaa amma confidentialityinsaa eegamuudhaa fi in hojjetaa across the board hundumaa biyya hundumaatti. Telemediciniin kun egaa akkuma isin jedhe tajaajilli kun erga dhufe amma gara dekeedii 2-3 ta'a babal'achaa dhufe amma garuu barbaachisummaan isaa baay'ee namni hubachaa jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoota warra strookii qaban yeroo qaamni isaanii naaffatu yookaan niirooloojistii fa'aa akkasittiin niirooloojistii tokko miniyaapolisii waamurraa wanni hubannee peeshantiin ilaalee dhuma nutti himuu danda'a yookaan konsaltiin hubachuu danda'a jechuudha. Kana irratti gargaaramaa turre. ICU keessatti gargaaramaa turre. Biyya kana internet connection isa barbaachisaa. Garuu internetii qofaa miti akkuma jette immoo internetiin suni
Security namoo security miti kan jedhu. Namni baay'een amma ni sodaata. Viidiyoo wajjin taa'ee viidiyoo nama intarneetii irra jina haasa'uun sodaata. Garuu inni kun amma sooftuweeriin itti gargaaramu kuni pilaatfoormiin itti gargaaramu kuni security. Akkuma baankii fa'i akkuma mootummaa military style security dha jechuudha baay'ee. Communicationin anaa fi isaan gidduu ta'u kuni namni biraa gidduu galuu hin danda'u jechuudha. Kun egaa biyya kana keessatti definitely hin hojjeta. Biyya Itoophiyaatti hin hojjetamu hin hojjetu kan jedhu immoo gagana teestii goonee waan ilaalluudha. Garuu encrypted waan ta'u encrypt jechuun waan an dubbachaa jiru kana akka namni biraa interceptii godhee nu jalaatiin dhaggeeffannee fi waan ittiin afaan cuqqaalantu jira jechuu dandeessa. Kanaaf waan akkasii waan jiruu fi gara fuulduraatti an kan yaadu Itoophiyaa keessatti namni tokko amma fakkeenyaaf hakiimii bira dhaquun rakkisaadha biyya sana akkuma beektu hundumti keenya achitti guddanne doktoorii bira dhaqanii jinaa isaanii dhibee ofiitti himachuun baay'ee rakkisa waan ta'eef namooti baay'een amma faasiliitii akkasii kana qabu taanaan nuti availabiliidha jechuudha. Asitti nuti yeroo argannu nama kana haasofsiifnee ijaan argine tajaajila fayyaa kennuufii dandeenya, gorsa kennuufii dandeenya. Even hakiimotuma biyya jiranii wajjin yoo haasa'u akkamittiin nama fooyyessuu fayyaa namaa irratti akkamittiin fayyaa namaa akkamitti fooyyessinaa dhibee akkamitti ittisnaa kan jedhu irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf appilikeeshiniin isaa asittis nama gargaara biyyattis nama gargaaruu danda'a. Okay. So amma wanti kun tola jechuudha gatii baasiin tokko iyyuu hin qabu. Dr. Mesfin akkasumatti kan isin nama gargaaruu jalqabdanii jechuudha. Kanaaf Waaqayyo isin eebbisu kun wanta guddaadha wanta salphaa miti. Dooktarii dhaqanii barbaadanii argachuun salphaa miti akka biyya kana beeknutti ji'oota murtaa'an booda beellama qabatanii kan dhaqanii dooktarii arganii asumaayyuu jechuudha. Kanaaf kun hojii guddaadha. Garuu isarratti dabalee wanta kaasuu barbaadu waa'ee amma fakkeenyaaf COVID-19 kun xinnoo ishee namootni baay'ee sodaa argisiisaa jiru waa'ee COVID-19 kanarratti. Sodaa isaan argisiisan immoo fakkeenyaaf namumti qabameyyuu ani qabameera jedhee dubbachuu sodaachuutti kan argamaa jiru. Keessumaa amma namootni keenya biyya kana keessa jiranii Minisootaas haa ta'u isteet adda addaa namootni jiran hedduudha. Namootni baay'een akka qabamaa jiran hin beekna garuu wanti dhaga'amu baay'ee namoota yartuudha kan naqabeera jedhanii dubbatan. Ammami kun amma kana sodaachuu barbaachisaa isin gorsa maalii qabdu mee kana irratti? Namni sirriidha nuu gala namni waan dhuunfaasaa eeggachuu danda'a garuu akka dhukkuba tokko sodaatamuu qaba namni kanaan qabame. Gaaffii gaarii gaafatte. Yeroo baay'ee maalinni dhibee nama fakkeenyaaf WHO kan waldaan fayyaa addunyaa namni fayyaan eenyuu jedhee definee godha. Namni fayyaa jechuun egaa complete physical, mental and psychological health. Amma namni kun akka kana taanaan namni keenya hundumtuu namni dhukkubfanna jechuudha. Kanaaf qaami keenya hawaasummaa social mental kan hundumaa perfectii ta'uu nama rakkisa. Garuu immoo dhibeen tokko jira amma fakkeenyaa dhibeen daddarbaa jira kan akka COVID-19 kuni. Dhibeen immoo daddarbaan ta'anii jiru kan akka sukkaaraa, kan akka dhiibbaa dhiigaa, kan akka strookii yookaan isa nama naaffisu kana kaansarii kan kun jira. Dhibeen yoo nama qabee dhibee qaana'uun hin barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaanii lafa jiruu kootiitti nan hojjedha. Tarii Waaqayyoon jedhanii yoo dhibeen kun na qabee waan an dhokadhuuf hin jiru jechuudha. Kuni waan an gochuu danda'u gochuun irra jira ittisuudhaaf. Fuula koo kabarii gochuu, harka koo dhiqachuu, lafan deemu hundumaa uffatan uffadhu akka gaariitti qophaa'ee deemu waan irraa barbaachisu nan godha. Yoo kanarra darbee tarii vaayirasiin kun immoo akkuma beekamu haaraa waan ta'eef waan baay'ees waan hin beekneef yoo qabamne waan itti qaanfannu hin qabnu. Yoo vaayirasiin kun nu qabee koronaa vaayirasii diziiziin 19 kun yoo nu qabe immoo dhibbatti nu ajjeesu. Dhibba keessaa fakkeenyaaf tarii persentiijiin 15 yookaan 20tu dhibee jabaatti fidee hospitaala ciibsee ICU ciibsee niwusii irratti sooshaal miidiyaa kan arginu warra kanadha. Namni baay'een utaalloodhumatti fidee irraa dandamatanii fayyu jechuudha. Kanaaf sodaa baay'isuun kun dhibee iyyuu namatti fiduu danda'a. Fakkeenyaaf ati baay'ee dhiphatte yoo ta'e qaamni kee tajaajila vaayirasii kana ofirraa ittisuu qaama dandeettii isaa xinneessuu danda'a jechuudha. Stireesii waan ta'eef hormoonii kee jijjiiree. Kanaaf nama kanan gorsu yoo tarii dhibee mallattoo COVID-19 kana qabu agarsiisa yoo ta'e
qaamni isaanii yoo of shakkan yoo maatii isaanii keessa namni dhibeedhaan qabame jira taanaan waan dhokatanii hin jiru jechuudha. Kan isaan gochuu qabanii maal gochuu qabu isa jedhu irratti fookasii gochuu yoo fakkeenyaaf tajaajila akkuma sirra dubbanne COVID-19 kuni mallattoo salphaa fi mallattoo jabaa qaba. Mallattoo salphaa jechuun maal fa'i? Qufaa fa'i. Namni tokko qufaa akkuma utaalloo nama qabaa qufaa haxxiffachuu qaamni namaa ho'uu mataa bowwuu xinnoo qabaachuu utaalloo qoonqoo namaa keessa waan akkasii kun mallattoo salphaadha. Kun ammoo hospitaala dhattee waan sii godhanis hin jiru maali sappoortiif keeriidhuma akkuma utaalloo sakaanii bishaan dhuguudhaan yoo mataan bowwuu qabaatte taayilanoolii fudhachuudhaan nyaata qixaa nyaachuudhaan fayyuu dandamachuu dandeessa. Mallattoonni kaan immoo mallattoo isa jabaadhaan inni jabaa kan hin jedhu hafuura nama kutuu jechuudha. Shortness of breath. Dandeessee hafuuran baafattu maaliif sombi kee amma sitti agarsiisuu hin danda'a amma screen share godhee sombi kee baay'ee bishaanii waan guutamuuf nimooniyaa yookaan michii sombaa waan qabduufi yeroo sana egaa oksijiinii nama barbaachisuu danda'a. Meeshaa adda addaa nama barbaachisuu danda'a. Meeshaa ittiin hafuura baafatan ventileetarii kana fa'aa irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf namni tokko hawaasa keenya keessaa mallattoo kana yoo agarsiise yoo immoo dhibeen kun na qaba jedhee yoo yaadda'e waan amma kanatti baay'ee yaadda'ee of cimquuf hin qabu jechuudha. Waan gochuu qabu garuu gochuutu irra jira malee kun dhibee kana yoo qabaate waan kun dhibee kana qabaatee fi inni rakkina guddaan isarraa narra gaadhee waan yaaddoo guddaa ofirraati baasu. Kanaaf amma kun itti gochaa jiru yeroo baay'ee sooshaal miidiyaatti baanee yuutuubii irratti miidiyaa tokko wajjin haasa'uun keenya jechuudha. Akkuma dhibee isa kaanii namni dhukkufachuu danda'a. Yoo dhukkufatamu maal godha? Tajaajila fayyaa barbaachisa jechuudha. So kanaafi namootni keenya of dhossuurraa dhukkubni kun akka jiru yoo dubbatan immoo nu gargaara iyyuudha kan jedhu jechuudha yaadni isin qabdanii. Kanaafi dhugaa dubbachuufis immoo ta'e ani yoon qabame yoon of dhossuu baadheeti tarii namootanii fakkeenyaaf iddoo tokkotti dhaqee wal argee beeku yoo jiraate yoo ani qabamuu koo beekanii isaanillee of shakkanii dhaqanii qoratamuu danda'u jechaadha. Kun amma dhukkuba kan biraarraan sharraan kan hafe waan dhiibbaa nurraan ga'u tokkollee hin qabu. Dhukkuba silaa ituu offlaayinii haasofnu Dr. Mesfin wanta isin kaaftan tokko yaadadhe. Dhukkubni kun dhukkuba fanta'uu miti yoo maal jettanii sila? Ossaan fanta'uun fayyisuu jedhu akka jecha Oromooti. Ossaan fanta'uun fayyisu jechuun amma fakkeenyaaf fantoo yoo qabaate fantoon small box fakkaata small box dudduri. Fantoon kunis egaa vaayirasii dhumarraan dhufa vaayirasiidhaan ossitee yoo dhoksitee maatii kee miidhuu danda'a nama biraatti dabarsuu dandeessa jechuudha. So kanaafi namootni naannoo kanas jirtanii Minnesota keessas State Amerikaa keessa jirus biyya hambaa adda addaallee warri jirtanii biyya keenyallee warri jirtanii egaa dhukkuba kana yoo qabamtanii qabamuunuma jira eenyuyyuuma qabama amma asiitii biyya Ameerikaa keessatti namootni naannoo White House keessa jiranii amma pirezidaantii jala ga'eera amma. Kanaafi wanti nama sodaachisu hin jiru. Eenyu dhukkuba eenyuyyuu ittiin qabamudha. Wanti nama qaanessu tokkoyyuu hin jiru. Hundumti keenya anis fakkeenyaaf akkuma sila Dr. Mesfin dubbatanii anamma yoo hin qabame deengadallee maatii keessatti qoosaan ture. Anamma yoo hin qabame waan hin hin qabu. Akkoo kanan bahee dubbadha. Kanuma ni yaadan. Asirratti waan hubachuu qabnu namni tokko dhibee yoo qabaate al jedhee himachaa deema miti nama hundumaatti. Confidential jechuun fakkeenyaaf anamma dhukkufataa hojjeroo naasa'u waan dhukkufataan kun natti himee nama biraatti himuun. Kanaaf uummata keenya kan gochuu qabu tajaajila fayyaa argachuu qaba jechuudha. Ogeessa fayyaatti himachuu qaba malee of course dhukkubeera COVID-19 qabattee nama biraatti himuunis barbaachisaa miti. Garuu warra ogeessa fayyaa warra tireesii godhan kana isaanitti himuun garuu barbaachisaadha. Maaliif maatiin kee garuu beekuutu irra jira akkasii dhukkube yoo fakkeenyaaf mana kophaatti kutaa biraa qabde yoo ta'e achi keessa turuu dandeessa jechuudha. So dhugaa keessa yaada gaarii fiddan achirratti waa'ee confidentiality irratti warri fakkeenyaaf akkuma mootummaan illee jedhutti waa'een dhimma kana waa'een dhimma COVID-19 kun baay'ee confidentialidha. Namni qabame hundumtu warra fayyaa warra ogeessa fayyaa ta'anitti yeroo dubbatanii warri ogeessa fayyaa kun illee nama biraatti akka isaan hin dubbanne kun hundumtu dubbatamaa ture. Isuma dhimmi isaa baay'eedhuma dhukkuba cimaadha jennee akka wanta waan nama biraa qabuu hin dandeenye nu qabeetti yaaduu hin qabnu suma jedhuufidha kan amma kana haasofne. Lammata immoo seerri biyya kanaa maal jedha sitti fakkaata? Dhukkubsataa wajjin hoggaa haasoftu
waan inni sitti hime sana waan inni si mari'ate sana maaliif amma nuti amma yeroo hojii keenya yeroo deemnee hojjennu maatii keenyatti illee dhufnee himna jechuudha. Abaluu dhukkuba akkasii qabaa abaluma this is totally unacceptable practice biyya kanaatti. Tarii namni kan sodaatu maal inni tokko tokkotti himuu danda'a. Yooma dhibeen isaanii sun beekamee nama biratti beekame iyyuu rakkoo guddaa miti. Garuu akka seeraatti namni tokko fakkeenyaaf ana wajjin yoo mari'ate telemedicinii kana keessa dhufee viidiyoo interakshinii kana yoo kana wajjin haasa'e haasaan anaaf inni haasa'e yookaan anaaf isheen haasofne nama biraa biraan deema jechuudha. Tarii hakiimii biraatti yoo akka dubbadhu barbaadde hakiimii biraatti haasa'uu nan danda'a. Yoo hayyama naalaatti yookaan lama naalaatti. Kanaaf confidential privacy barbaachisaadha. Kun aadaa akkasiis kooda developii gochuun nurra jira. So kanaaf egaa amma dhimmi gargaarsaa har'a irratti mari'anne iyyuu wanti guddaan egaa kan isin irratti fookasii gootanii namoota dhukkuba kanaa qabamanii jiranis haa ta'u namootni mallattoo akkasii argisiisanii yeroo isin bilbilanii yookaan yeroo karaa telemedisinii kana isin qunnamanii isin immoo dhimmoota isaanii sana akka dhuunfaatti eeddanii fi wanta isaan barbaachisu immoo isaan gorsitu kan jedhu jechuudha. Amma wanti nuyi har'a irratti mari'anne. Kanaaf Dr. Mesfin baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Dhumarratti kan beeku wanta tarii screen sharingiidhaan wanti wal sheerii gochuu dandeenyu isin bira jira ta'ee hin beeku. Keessumaa waa'ee telemedisinii kanas ilaallatees haa ta'u waa'ee COVID-19dhaan yoo jiraate maybe isas sheerii gochuu dandeenya natti fakkaata kanarratti. Sirriidha akka gaariitti kun amma sheerii gochaa jira. Ijoollee babbareedduu tokko wajjin. Yaa agartee argite ijoollee galatoon. Waa'een COVID-19 kun karaa yeroo adda addaatti dubbachaa ture. Maaliin akka namatti darbu, maaliin akkamitti ofirraa ittisuun akka danda'amu, yeroo baay'eetti jarmiin maal akka ta'e waan adda addaa gorsa adda addaa laachaa ture. Amma koronaan kun akka ta'e asirraa argitutti gonfoo wayii fakkaata jechuun crown jedhanii ofirraa qaba. Namni baay'een argaa. Isaa akka dhufee akkamitti akka namatti darbu, somba namaa akka miidhuu danda'u, yeroo baay'ee nama sombi isaa dhukkufate jechuudha. Hospitaala dhaquu kan barbaachisu. Jalqaba isaa akka dhufee biyya Chaayinaan kun mallattoo maalii akka qabu kana hundumaa X-ray sila dubbadhe sana kana jechuudha. Namni fayyaa nama sombi isaa kana fakkaata. Namni fayyaa qabu yeroo X-ray yookaan raajii qaamnu sombi isaa kana fakkaata. Inni adiin suni akka onneedha. Nama onneen dhukkube immoo onneen isaa baay'ee guddata. Gurraachi kun amma gaariidha jechuudha. Qilleensatu keessa jira waan ta'eef. Namni nimooniyaa yookaan michii sombaa qabu kana fakkaata jechuudha. Koronaa vaayirasi diziiz yookaan COVID-19 kana ta'uu danda'a jechuudha. Rakkina kana. Kun egaa amma tarii tajaajila fayyaadhaan fooyya'uu danda'a. Sadarkaa kana yoo ga'e garuu akkuma asirraa argitu qaamni namaa yookaan sombi namaa bishaaniin guutamee jira jechuudha. Adult respiratory distress syndrome jedhama. Warri kun egaa warra ventileetarii warra barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf karsarii koo laalta taanaa amma ventileetariidha kun tuubboodha kun tireekiyaal tiyuubiidha kun. Karsariin kositti mul'ataa? Kanaaf amma asirra maashinii sombaarra jira namichi kun jechuudha. Qilleensi baay'een hin jiru jechuudha. Somba isaa keessaa maashinichatu isa gargaara jechuudha. Kun egaa ICU kan nama ciibsu kan du'aa nama dabarsu jechuudha. Dhibeen yeroo namni tokko qofa'u dirooppileetii baay'eetu ba'a jechuudha. Kanaaf fuula keenya haguuggachuun maaskii uffachuun barbaachisaa ta'uusaa namarraa fagaachuun harka keenya dhiqachuun fakkeenyaaf jarmii ilaalte yoo ta'e harka namaarratti maxxantii harka kanaan immoo fuula keenya qabnaa, ija keenya qabnaa, funyaan keenya qabnaa kun immoo rakkina nutti himuu danda'a jechuudha. Kanaaf namarraa fagaachuun barbaachisaa akka ta'e kana laalchisee waan baay'ee namooti waan beekanidha akkuma gara deebi'uudhaaf malee. Nagaa immoo nagaa waaqayyoo fagoodhumatti gaafachuu waldaan faama fakkeenyaaf waldaan Kaalifoorniyaa irratti dubbachaa ture. Isaanillee mana ta'anii zuumiidhaanii waaqeffachaa turanii. Anis irratti hirmaadheen ture baay'ee namatti tola. Egaa wal arguun yeroo kanatti rakkisaa akka ta'edha jechuudha. Amma ciqileedhaan ol dubbisuun illee amma yeroon isaa yeroo xaxxee wal argite yoo qabdu charchi dhaquun dandeessu waan ta'eef. Egaa akkana fakkaata inni odeeffannoo keessumaa waa'ee telemedisinii kan sila dubbadhe sun egaa telemedicine jechuun egaa telefoonaan yookaan maashinii adda addaadhaan intarneetiidhaan tajaajila fayyaa kennuu jechuudha. Virtual visit jechuun virtual jechuun
Anammaa manuma koo taa'anii atis mana kee jirtaa ofiisii koo taa'anii si argaa jechuudha. Virtuwaaliidha jechuudha. Waan ati gochaa jirtu nan argaa waan mallattoo sirraa fakkeenya waa tokko si gaafachuu nan danda'a. Dhiiga kee ilaalamii natti himii, sukkaara kee ilaalamii natti himii, iddoo kam si dhukkubaa, qaama kee keessaa iddoo kam miidhaa akkamii qabdaa asuma taa'ee ilaaluu nan danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo nuti doktora bira yeroo deemtu baay'ina dhibee kee kana baruudhaa fi akka 70-80 haasa'uudhumaan gaaffiif deebii keessaan beekama. Persenteejii 20 akkas immoo somba dhageeffachuudhaan eenyatti arguudhaan kaasanii waan tokko fiizikaal egzaamii gochuudhaan jechuudha. Akkuma sila dubbanne konfidenshaalidha. Konfidenshaal jechuun maal jechuudha? Interakshinii yookaan tajaajila fayyaa nuti kenninu kuni namni biraan beeku jechuudha. Nama biraatti disclosing godhamu HIPAA kan jedhamutu jira. Health Insurance and Portability and Accountability Act kan jedhamu seera Ameerikaatu jira. Seerri kun maal jedhaa? Dooktorii fi uffataa gidduu interakshiiniin jiru konfideenshaalii namni biraa beekuun akka irra hin jirre lamaan isaanii disclosii akka hin goone kan jirudha. Privatiidha. Asiin daawam virtual visiting kuni telemedicine kuni isa kaan irra maaliif fooyya'aa jennee yoo ilaalle namni tokko yoo tajaajila fayyaa argachuudhaa fi hospitaala yookaan emergency room yookaan doctor's office yoo deemu achi ka'ee beellama fudhachuu qaba jalqaba. Beellamni sun immoo immediately argamuu dhiisuu danda'a. Torban 2-3 eeguu qaba. Achi nama biraatti bilbilee nama biraa beellama qaba. Beellamni sun immoo yeroo ga'u manaa kaatee iddoo biraa deemuu qabdaa. Makiinaa ooftee yookaan immoo tiraanspoorteeshinii addaadhaan deemuu qabdaa. Achi erga teessee booda immoo teessee amma dooktoriin achi keessaatii waan tokko tokko qindeeffatutti peeshantii biraa amma ilaalutti immoo teessee eeddaa jechuudha. Kun egaa amma kana gidduutii baasee jechuudha. Ati amma fakkeenyaaf appointimentii na wajjin argatteennaan yeroodhuma naaf mijatu siif mijatu laalleetu immediately wal argina jechuudha. Kanaaf achirratti viidiyoodhaan interaaktii goonaa fakkeenyaaf tajaajila fayyaa kanaan dura godhatu qabdu ta'e dookumentii meedikaal record yoo qabaatte naaf erguu dandeessa securely and downloadii godhee ilaaleen sitti deebisuu danda'a. Yoo prescriptionii si barbaachise yoo fakkeenyaaf antibiyootikii si barbaachise yookaan dhiibbaa dhiigaafis haa ta'u waan adda addaaf yoo si barbaachise ani prescriptionii sana faarmaasiitti ergee achi faarmaasiitti deemtee fudhachuu dandeessaa jechuudha. Kana gama tajaajila sararratti waa sin gaafadhu. Tole. Waa'ee prescriptionii kana irratti erga amma fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa kan qabanii kan sukkaara qabanii kan dhukkuba adda addaa qaban nama keessumaa mana taa'anii jiru. Erguma sin dubbattanii yaada koo keessa waan dhufeefi mana warri jira nama ba'anii fudhachuullee namootni sodaatan illee jiru yookaan immoo dooktarii bira dhaqanii riifilii akka inni godhamuuf kan gaafachuu sodaatan illee jiru. Kanaaf amma prescriptionii kana kennuufii dandeessu jechaadha. Gaaffii gaarii dhiyeessite, gaaffii gaarii gaafatte maal sitti fakkaate? Tajaajilli kun COVID-19 qofaafi. Tajaajilli isaa tajaajila tolaa jechuudha. Maaliif namooti COVID-19 kanaan qabamanii rakkinni irra gahee jiru yoo jiraate tajaajila kennaafii jechuudha jara kanaaf. Garuu akkuma beektu biyya kanaati namni hundumtuu dooktorii qabaa yookaan health practitioner physician assistant qabaa. Yoo amma fakkeenyaaf riifilii barbaade bilbilanii fi jaraa fi itti himanii isaan immoo bilbilaanii prescribe gochuufii danda'u jechuudha. Kuni specifically dhibee consultationii godhachuu danda'u garuu consultationiin kuni COVID-19 kana wajjin yoo wal ilaale maaliif egaa gara fuulduraatti amma sarvisii kana telehealth medicinii kana yoo babal'ifne namoota akkamittiin kaffaltii barbaachisu raawwatanii inshuraansii yoo qabaatanis kaashiinaas yoo kaffalanii akkamittiin kaffaltii kana raawwatanii tajaajila fayyaa kana argachuu danda'u kan jiru gara fuulduraatti irratti hojjenna jechuudha. Ammaaf garuu COVID-19 kana qofaa irratti kan inni xiyyeeffannoo gochuu barbaadu maaliif namni hundumtuu amma rakkina prescriptionii yookaan overwhelmii nama godha waan ta'eef xiyyeeffannoo nuti irratti qabnu amma COVID-19 waan ta'eef nama akkamiit fakkeenyaaf yoo fudhattee ilaalte namni mallattoo COVID-19 qabu yookaan diagnoositii nama ta'ee yookaan gaaffii fakkeenyaaf namni tokko dhukkubfatee hospitaala dhaquudhaa fi yookaan emerjensii dhaquudhaa fi waan wallaaleefaa gaaffii consultation yookaan gorsa yoo barbaade pilaatfoormiin kun baay'ee isaaf gaariidha jechuudha.
Kanaaf na bira gahuuf maal gochuu qabu? Iimeelii manaa ergu jechuudha. Dr. Mesfin Etana @gmail.com kan jedhu irratti maqaama isaanii fi iimeelii na ergu yookaan immoo yoo telefoona isaanii achirra kaa'anii ani pilaatfoormii koorraatii tekstii gochuuf liinkiin ergaaf jechuudha. Liinkiin sun immoo yeroo banamu waiting roomii gashaa jechuudha. Yoo amma tokko boqonnaa yoo tarii naaf laatte na tokko na hayyamte na agarsiisuu nan danda'a. Asirratti daaksimi.me kan jedhudha jira. Fakkeenyaaf let's see qaal tokko afachuu fakkeenyaaf akkuma example'itti iyyuu fudhachuu nan danda'a. Let's see daaksimi virtual waiting room. Kun amma fakkeenyaaf yeroo linkiin namaaf ergu yeroo nama bira gahu baga nagaan dhuftanii Dr. Mesfin Etana ilaaluu barbaaddu maqaa keessan kennaa jedha. Fakkeenya akkuma example'itti si kenna gaaddisa rakkoon qabni yookaan gaaddisa yookaan badhaasa gaaddisa. Rakkoon jiru. Gaaddisaan jedha. Gaaddisa. Qubeen ko sirriidha? Sirriidha yaa. Gaaddisa amma fakkeenyaaf cheekiniin si godhaa jiru akkuma dattee sekreetarii gaafattee isaanii yeroo maqaa kee itti himtee inshuraansii kee laattumi kun amma birookiraasii baay'ee hin qabu. Inshuraansii kee hin barbaannu waan informationii personal informationii biraa waan nuu laattan qabdu. Isu maqaama kee gashitaa cheekinii yeroo gootu natti hima jechuudha. Tekstii naa godha jechuudha. Nama akkasii dhufee siigaa jiraa naan jedha. Kun amma lafanii waiting roomii goote jechuudha kun. Kanaafi warri afaan adda addaa afaan Oromoodhaan afaan Amaariffaa namni afaan Amaariffaa yoo haasa'e ani afaan Amaariffaa hin raammanne dheeyyaadha. Gondolitti hin baradhu waan ta'eef rakkoon qabu. Amaariffaa si dabbachuu hin danda'a Ingiliffa afaan Oromoo weelkaan baga nagaan dhuftanii yeroo gabaabaa keessatti amma gaati yeroo amma fakkeenyaaf gara kan kiyyaatti yeroon si deebisu gaa intarneetii koo yeroon kan koobanu ati eegaa jiraachuu keen ilaalaa jechuudha. Ammasitti amma peeshantii biraa yookaan dhukkubataa biraa amma ilaalutti waan tokko tokko waa'ee koos baruu yoo barbaadanii asirraa ilaaluu danda'u odeeffannoo PowerPoint irraa waa'ee COVID-19 kana yeroo darbe kanan kenne MS Fairview immoo TV restaurant waan baay'een arge ta'a kana TV. Ritoo Minnesota fuula MS Fairview ta'anii achirratti yeroo fudhannee haasa'uu qabna waa'ee itti bohaaruu danda'u. Etana eenyudha kan jedhu immoo yeroo fudhannee bal'inaan haasa'uu qabna. Rakkoon qabu jechuudha. Ani waan akka asirratti dubbachuu barbaadu kun waa'ee koo miti beektaa waa'ee uummataa waan ta'eef. Amma asirraati amma fakkeenyaaf gara ati amma cheekinii gooteettaa eegaa jirtaa. Ani immoo gara yeroo deemu gaaddisaan si eegaa jiraa naan jedha asirraa. Argite yoo ta'e gaaddisaan amma gaaddisaa wajjin egaa ani gaaddisaa yeroo kanatti gaaddisaa wajjin viidiyoodhaan chaatii gochuu ni danda'a. Bilbilaan oodiyoodhaan haasa'uu ni danda'a. Viidiyoodhaan haasa'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf informationii bilbila kana fa'aa eessatti guutu turan jalqabaa keessa jira. Waan tokko waan baay'ee waa'ee mataa isaanii waan baay'ee asirratti waan kaa'an hin jiru. Akkasumatti anamma start the calling jedha. Amma viidiyoon suni kun egaa secured connectionidha. Gaaddisaa ilaaluuf kan deemaa jechuudha qaama. Rejistarii godheera, cheekinii godheera, daqiiqaa yartuus na eegeera, egaa obsa qabaatee eeguu qabaa amma tokko. Kun amma nan dhufee jechuudha. Asirraati akkuma argitu kun immoo peeshentiidha jechuudha. Naasofna jechuudha. Yeroo haasofnu asirraa sagaleen isaa baay'ee jabaateera. Gadi qaba sagalicha. Asirraati egaa fakkeenyaaf informationii wal jijjiiruu ni danda'a barbaadeen nan faayila fakkeenyaaf na ergu yoo barbaadanii asumarraati select faayila asirraati an erguufii ni danda'a isaanis na erguu danda'u x-ray isaanii fakkeenyaaf prescription isaanii maal isa booda erga asirraa dhumee booda in the college nan fixa isa booda asirratti waan informationii baay'een hin jiru jechuudha. Namni baay'een kan sodaatu waan inni confidentialityidha. Asirratti waan biraa waa tokko hin jiru jechuudha. Akka jirutti interaction tu qabnu secureedha. Gorsa barbaachisu nan kenna. Yeroo dhumu dhibee isaanii itti mee tajaajila fayyaa barbaachisu kennuufidha jechuudha. Kan biraa asirratti
waan biraa waan dubbachuu barbaadu akkamittiin gochuu qabu kan jettu akka sirrii dubbatte emailii makana naa erguudha ammaaf emailii makana. Okay, Dr. Mesfin Etana. Yeroo taa'imiin jiru Dr. Mesfin Etana at gmail Facebookii koorras jira gaa Facebookii koorratti ati yaaboo ta'uu kee hin beeku miti ati friendii kootati. Achirraan arga yemmuu fakkaatu. Facebookii irraa arguu danda'u. Kanaaf kan biraa immoo yeroo baay'ee amma waa'ee COVID-19 kana baay'ee irratti hojjechaa turre beektaa anillee amma viidiyoo gara meeqaa kan ta'u hojjedheen jira interview adda addaa gochaa hin jira. Let me show you that YouTube channel irratti argachuu danda'u. Akka gaariitti namoota akka hubannoo argatanii fi asirraati akka YouTube kana channel kana deemanii akka isaan hubannoo argatanii barbaade nama tokko sitti agarsiisuu barbaadeen. Yeah, sure. Go ahead. Asirraati YouTube channel baay'ee iddoo baay'eetti dubbannee irraa fakkeenyaaf Dr. Aanaa Alii kan jedhani emergency room keessa hojjeta biyya kanatti. Mizooriitii hojjeta isa wajjin haasaa godhe rakkoo tamma gaazexeessaatiin haasofsiisan immoo isaa haasofsiiseen jira. Kutaa lama qabaa. OBN wajjinii biyyatti illee najjootti warri najjootan illee kana dhaggeeffataniiru. Yeroo isaan intarneetiin yeroo reefuma banama ture. Akkuma tasaa intarneetiin banamee fi namni dhaggeeffateera. OMN irratti dubbadheera. Keelloo miidiyaa irratti dubbadheera. Cheerchii adda addaa yeroo adda addaatti Oromoo viyuu irratti raaseera. Kanaaf informationii baay'ee argachuu danda'u jechuudha. Waa'ee COVID-19 kana namni tarii yoo informationii akka gaariitti hin qabu yoo ta'e. Kanaaf egaa walumaa gala tajaajila nuti laannu tokkoffaa dirqamatu nurra jira. Ati sama fakkeenyaa fi tajaajila ati gootu lafa waldaatti isa ta'uu iddoo adda addaa tajaajilatti ofirra dabartee gochaa jirta jechuudha. Kunis immoo karaa fayyaa ofirra dabarree uummata keenya gargaaruu bira dhaabbachuudha jechuudha malee of course dirqama qabaannee yookaan special wanni qabaanneetu hin taane akka lammii tokkotti uummata keenya bira dhaabbannee gargaaruu qabnaa kan jedhu jechuudha. Yaa dhugaadha Dr. Mesfin baay'ee sin galateeffadha. Kun dhuguma uummata keenyaaf yaadanii wanta kana namoota baay'eetu jira kan namootni ogummaa adda addaa qabanii garuu nama hundumaa miti namni amma kan ofirra darbee warra kan biraaf ta'uuf yaalii godhu. Kanaaf baay'ee galata guddaa qabdu baay'ee sin galateeffadha dhugaa. Baay'ee natti tola. Carraa kan argannellee waliin dhimma kana irratti mari'achuu keenyaaf baay'een gammada guyyaa irraa. Kanaaf gara fuulduraatti immoo dhaggeeffattoota EGERE MEDIA keessumaa Dr. Mesfin eenyudha? Dr. Mesfin background isaa maal fakkaata? Barumsa isaa eessatti jalqabee eessatti xumure eessa jiraate eessa jedhu amma immoo eessa hojjetaa jiru jedhullee gara fuulduraatti yoo Dr. Mesfin nuu eeyyamanii walii wajjiniin gara fuulduraatti isiniif dhiyeessa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa Dr. Mesfin asumaan galata guddaa qabdu. Anillee galatomaan isiniin jedha. EGERE MEDIA irratti argamtanii dhimma gargaarsa tolaa kana ibsuu keessaniitiif isin galateeffadha guddaa galatoma. Atillee galatoomi baay'ee gaaddisaa. EGERE MEDIAanis yaa tokko faarfannaa achirratti maxxansituun bu'aaraan ture. Bolaan keessin faarfatu maatiin kee hundumtuu hin faarfatu namatti tola baay'ee dhaggeeffannaa. Faarfannaa sana keessa barsiisa sana keessas immoo social waan barbaachisu tokko kan akka fayyaa amma intaresti qabaatti waa'ee fayyaa dubbachuun kee anamma waldaa deemee waa'ee COVID-19 dubbachuun koo barbaachisaadhuma akkuma lubbuu keenyaa fi waan akkasii karaa hafuuraa barbaannu karaa jireenyi keenyas immoo fayyaa qabaannee gaarummaa waaqayyo nu godhe kana itti uummata keenya biraan geenyu jechuudha. Kanaaf carraa waan haalattee fi baay'ee ulfaadhu. Gara fuulduraattis immoo yeroo gaaffiin tokko dhalatu ani feel free yeroo barbaaddetti naa bilbilii tekstii naa godhi ani isinii wajjin haasa'uudhaaf baay'ee koo argatte kuna. Yaa baay'ee sin galateeffadha Dooktar. Dhugaa amma kana open taatanii waliin akka mari'annuuf carraa waan nu laattanii fi guddaa galatooma isiniin jedha. Fayyaa ta'a. Atillee galatoomi baay'ee. Qabeenya kan kooti matii seeroon dhumaa itti naadadhu si kudha madeera
nafsi humtuu gargar nu baasu qabeenya kan kootii marti seeroo hundumaa ittiin naadadhu siikuudhaan baddeera nafsi humtuu gargar nu baasu nagaa narratti labsitee nagaa mana koorratti nagaa gaddi koo sokkeera nagaa kodhatti nagaa narratti labsitee nagaa mana koorratti nagaa gaddi koo sokkeera nagaa kodhatti nagaa narratti labsitee nagaa mana koorratti nagaa gaddi koo darbeera